Tipo, galatoma. Galatoma, ayyeetilleen. Biyyi nama dhibdu beeku keessan taa'an jechuudha. Akkaaf akka malatti haalatu hin taane hunda keessa seenne walillee laadara keessanii as geenye amma booda akkuma beekumsa jaalladhu siillee jaalladha. Isin lachuun jabitaa jabargaa fidaafi sittiin fuudhu qabaan jee mijiyoolleen ni jirti si jamijoon jirtulleen tana maaliif akkuma wal isinillee wal bartanii fi isinilleen tana jechuu barbaadeeti. Wanni siyaameef guddoon waan nama eeggata bira taa'uun hin ta'uu jechuudha. Dhuma fiti. Kanaaf waan nama dhibaa fi ofiin dhibbuun hedduu gaarii miti. Amma silaa akka hunda yaalle dadhabnee miire eegaa dadhabne murteen nu qabnummaan tana sijaaruudhaan jeetiin murteesse. Sijaaruudhaaf ammoo qilleensa nannaquu hin qabnu yeroollee kennuuf hin qabnu kunoo mucayyoonis tana dastu jamti wal baraanii haruma ijaarsaa isumaan waliin si barsiisuu fi fuula duraaf ammoo haalota mudannee fi haala keessa turre tana keessa akkamiin bahuu dandeenyaa jechuufis yaame kana qofaa miti mariillee ni qabna mariin nu qabnu beeki tokkoof tollee tokko miinaa osoo hin taane immoo miidhaa oolchuuf deemnaa jechuu barbaadeeti. Inshaallah wal bira dhaamme dastuu mucaanis kana arafa kajamu. Maal dubbisillee jira? Dubbiin takka namni wal bira dhaagaa. Amma gaa duba akkamitti nafuusisuu deemtanii amma dalagaa amman seene amman harkadhee. Akkamiin nafuusisuu deemtaa? Haa jechi amma dalagaan turis naafaa. Yoo dura michoon si taateen siin jee waa haasaa. Michiyyoon naa ta'u mana waliin jirra beekadhu. Mana waliin jirra. Eehaa. Saasaa akka maasoo hoggaan akkana siin jiru wal bira jirraa jechuu barbaadeeti. Mana tokko keessatti. Si taateen si gaafachuu jira barammaan tana michiyyoon tana. Si taate moo hin taane? Taate jettu taate hin taane jettus hin taane. San suutallee bareechuu dandeenya wanni hin jeefan. Suuta akkamitti bareechuu? Anis siitee isiillee naa ta'u jechuudha suutuma suutatti takka jedhanii lama. Ani haasawa keessa tattaa'uu saniif hin deemu beeku. Duba akkamatti itti cabsee fuudhaatu? Kanuma akkanumatti itti cabsee fuudhaa? Eega. Lakkii ittiin cabsitu itti beeksitee fuuta. Maali haasaa kee akkanaa oolati? Amma isiis gaafiin si gaafatan takka kataa osoo itti lafu. Sira akkuma teessan dubboo teessan akkamitti keessaa baamboo? Hayyee miyyoo maqaan sii dastuu jette. Sii taatee wal baradhaan siniin jechuun jiraa uui. Ta bira haasuuta akkamiin nafuusiif ta'a akkam taata akkamiin namni fuudhatu. Hayyee isiin naa taatee jirti anoo isii teere laammalaa bakka kana. Annaa taatee jirta rakkoon qabu yoo haalli isaa kan makka ol seenee kana ta'e bareedaadha. Rakkoon qabu. Haalatti dhiisinni akkamitti dubbiin jigin biyya keessa taa'e tanaatis keessaan taa'e maaf akkana gurgurataa hin jaamuufaa? Inni maaliif akkana jaammaan tana ol seenee osoo namun barin osoo waluun nuti gaafannee waluun barin maali dubbii kana haasa'uun inni? Kun amaluma isaatiin. Dhumaaf amala osoo ta'e miyyoo waan dhugaa siin jette mala inni maaliif akkana godhataa osoo walii hin baratinii jettee miti tole wal baranna bal'inaa teenyee wajji barannaa mana keessa wajjin jirraa siin jee tana booda jechuudha. Maaliif atis na fuusisuu barbaadde waan ta'eef anis kaduraan fuudhaa fedhu waan ta'eef sii tahee. Anaasee taasisuutu yeroo takka takka naan ta'u. Isin dhuguma keetii waan isin jettee mucaan osoo waliin barin maaf amala akkanaa kana waan akkanaa kana haasaa jettee jette kana kasii jettee siif jette ati immoo mana keessa waliin jirraa jette mana keessa waliin jiraachuuf hin deemtan. Maaliif? Wal fuudhu yaana isa deeynare. Haa wal fuudhu yoo deeman mana keessa wajjin galan janii. Laa waliin galuu osoo hin taane. Amma waluun barinii mana keessa wajjin gala. Nuufeeti maatiidhaan midhee maantana olla. Maatii yoo taane sii taatee jeeta ani maal. Daa taatee iyyee walumaa galatti. Maal haasa'ii walillaa kan akkana haasuutu. Suutuma suutaa wal barreechuu barbaadee jiru. Suutu suutaa wal barreechuu. Madura takkaa wal ni agarre. Walillee hin garre. Sun dhugaa keessanii ayyaa amma walumaa gala naa taatee jirte biyyoo bareeddu maashaallah. Bareeda.
Anas gaafadhu akkaan ta'eef. Anillee hin gaafadhu. Egaa fuula hordoftoota duratti ani sii naa taatee jirtiin jee mirgisiillee dhiibamuu hin qabu waan jedhamu. Mirgisiiti. Boo ati sii taatee jirti si gaafadhemi? Isii gaafadhu taatee fi jirti kaatee haasoytu. Hisaaba kanan muraadhiis hisaaba jalsuuqaa. Tole annaaf taatee. Hisaaba warra karaatis na wajjin hin haasa'in. Amma warra manaa naaf taatee. Warra karaadhaa kun karakkoo nan akka kana. Kaniin keessaa boo dadhabe kana. Kalaas ati sii taanaan. Isiin intala teenya akka intala teenyatti hin kennadha. Akka intala tiyyatti hin kennadha. Garuu miidhaa isii qofa arguu hin danda'u. Laa miidhaan. Kun sammuu ta'e keessa seef ta'uu qaba. Miidhaan hin jirtu akka miidhaan hin jiratu nu beektu. Kalaas kanumaan siin jechuu barbaada. Isii gaafadhu nu akka karaa irratti waliin deemne akka dabarsine kanatti kaanii fi kaanii wal maraachina yoo jette kana anuu siin fudhadhu eegsiidha. Akka dabree maanta laa ka dhufuutu caala waan ta'eef atis kana akka baraaruufuu na fuusisu. Akka baraaruufi fuusisu ati immoo akka san caalaa baraartu wal qopheessuu qabda. Haasaa akkasii dhaabbachuu hin qabdu. An of qopheessuun si bira dhufee isiin taatee jechuudha amma jalqaba irratti. Lammaffaa irratti immoo waa'ee jireenyaa wanaaf isiin waliin itti fufuudha. Takka janiin lama jalwaan. Naaf isiin gaal. Eessarraa eegalta? Akkaataa itti wal fuunu. Akkaataa itti wal fuutu. Akkaataa itti fuutu takkasii waliin itti fuftan karaarra barbaaddataan siin jiru. Tole amma kana siin na fuudhu deemaa miti maallaqa siif baasa kanaas baasii. Baasii jiru guutuu siif baasa. Ati eessarraa dhufte moo? Anna biyyarraa hin dhufe. Biyya tamirraa dhufte? Biyya tamirraa dhufte. Oromiyaa hin dhufe. Oromiyaa keessa yoo namatti jechuun intala si harkanii sitti kennuudhaaf deemanii fi bakka bonii yoo si fuusisan waa hunda si baasa namaan jedhani. Amma yeroodhaaf allaa jalqaba yeroo giseen sitti dubbadhu dalagaa samman seenee haal duree jiru wal soogoo osoo hin taane tokko tokkoon hin siinii jira. Kun rakkoon qabu. Erga rakkoon qabaanne itti fufaaree hambar dirqama fayyadame. Amma naaf taate itti qophaa'eetiin fuudhaa galatoomii dubbii tana keessa jiramu. Ani intala karaaraan na seera. Haasaa waliin daddaamaa fiddati. Intala karaaraan na seera waan ati naan jetteen godhe malee. Intala karaaraan na seera inni akka fadhee. Maal jeboo namni karaa. Ati isa hogguu akkanumaa. Maal hogguu akkanumaa akkuma. Araara dhukkubaa jiru hin qabu. Gosa dhukkubaa akkama si geessina na dhukkubumaa jechuudha bara. Duubaati kan akkamsi goona boo. Ana amma dhibamee hin jira boo harka rabbii hin jira. Jiruun qabu sagalee nama. Harka rabbii. Kalaas rabbi si haa fayyisu du'aa isii goona ree. Aamin aamin. Sana du'aa hin faana godha. Immoo miyyoo wal barannee ni jira. Akkasi. Miyyoo wal barattus bar wanni niin siin jiru sii taatee fi kana qofaas garsiisu. Tola miyyoon naaf taate bareeddudha jee maashaallah irraa jee maduu akkamiin jaa. Egaa haasa dila haasawtu kana haasa'u nutti jirmaantumaan kana hin barbaannu siin jennee. Tola iyyee uleentumaan barbaanna nuti fufii jennee ormaan dhiise. Maal itti simuuf? Amma kaa jechuun. Erga sii taate kala sii taatee jirtii kaa. Maal wanni bira kaa? Itti qophooytee ammoo isaa bakka amma haasawtu kana yoo haasawte si harkachuu miti tuun dhiyaatu. Maaliif? Wanni itti maaliifi? Ati kun rakkoo qabda gaa shakkisiisaadha. Akkana taanaan gaa manguddoo fideetu maan dhufa. Manguddoo wali qabee fidee. Feetu manguddoo qabdee fidda gaa. An duraan inumaa waa hunda fudheetiin dubbiin. Ana manumaaf wantiin akkana waan tokko haal duree jiru si haasuuf nama amma fuudhuu deemu tokko jii qabadhu. Lammaffaa immoo amma dalagaa seenee siin jedhaa rakkoo bakka tana jirtu. Kanaaf amma yoo maallanii si bira jiraate akkasuma akkas goone jechuun siin mareedhee. Kan dhugaana bira jirtu akkana. Baramaan gaafis gaafadde laal. Haasaa waliin daleensi dhugaan si gaafadde maali? Sii taate moo siin taane? Sii taate moo siin taane? Naa taate? Naa taate fi naan taane qofa. Naa taate? Kalaas erga sii taate akkaataa kan fuula duraaf itti deemnaan siin jee. Isiis gaafadhuu naan jettati maas. Isii maaliin gaafa isii intala teenya erga taatee fi akka ati miine qofa miidhuu kan dandeenya qofa seefi fi godhiin siin jee. Kasanii achi si fuusin. Aruusaas waa hunda goonee fi akka biratti
si fuusifnaa. Si fuusisuuf ammoo ani nama okkoma dhaatee deemutti jiru. Yoo ammoo isuma akkana jiru akka amma godhattu kana godhatte waliin agartu gaa. Baay'ee taggaalatoomaa kalaas. Saabati lafa keessa deemuusisuuf yaadde rakkooti yennu na keessa ba'uu jira malee isin baay'ee taggaalatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa. Akkasii Galatoomaa. Inshallah rabbi hundumaa nu haqa jeelchu sillee haqa jeelchu yaadastu na dubbadootillee kaa maali dubbiin akkami. Inni moo oolma seenee akkamitti kan rakaata godhamu oolma seenee ammoo. Harakaataa miti amaluma isaa akkana kaayi namni hundi wayii akkami. Nyaatastu sanii fi miti namni xiqqoo wal qaqqaanfata waan jennu. Xiqqoo dubartoota irra dhiiraa qaanfata masa dubartii irra qaanfata. Sidaagaadhaan numa irra qaanfataa uume. Nuti gaafa fuune keessa xammaan ta'e uumaaf waa garuu dubbii ijamtuu kanaan garriga. Ati bara moo gubbumaa ganna buufte. Akkama garte. Yaani namni takka jee lama jee wal mari'atee waa hunda godhee namni wal fuudhu guutuun gaa. Ati bara mana yaamteetuma arafee miyyoon sii taane moo siin taanee naan jette. Egaa dhugaadhaan siin jeegaa. Tole naa taatee siin jee maan tanallaa. Kanaa sii taanaan gaattu qophaa'uudha. Fuudhamuu aruusa sii goone akka nama si fuusisuudha. Kasanii achi tadeeraa keessa deemtee boodammoo darsa biroo waliin tumtu takka amma rakkitetti nu rakkitu hin qabnuudha. Maal feeta waan biraa? Hayyaa rakkoo sakkalee nyaatti hin fidu. Halaas gaa achi dhumate haasa'e kun. Kabiroo yoo qabaatte itti waliin deemu. Naa rakkoon qaboon akka wanni ati jettees ni taati namni tokko erga ibsii qabe abbaan iyyuu laan nama dirmata yennii miti. Ati dhugaadhaa garuu haalaan nu bira dhaabbatte ammallee garuu isiillee naa qopheessitee siin fuusisaa akkanaa arafeelleen siif ni tahaa jettee waan tokko tokko waliin mari'attanii jiran fakkaate egaa hogguu an dhufee arafee si fuusifnaa si taatee. Egaa ammaaliifiin kalaas walittiin isin fidaa siin jee maaliifi isiin intalatiyya akkuma hunda karaa hunda niin taa'aaf jechuudha. Kanaaf namaan an itti kenne kan inni annaa ta'e ni taa'aaf. Garuu namtichi yoo dongoera ta'e rakkoodha gaa. Rakkoon tanaa biyya. Kalaas baay'ee takka galatu. Isii gaafa. Dongoerummaa osoo hin ta'in. Isii yoo ati hin ta'iniif maa nu bira ta'isi. Tole rakkoon qabu bareedaadha. Akkas ilaallee haa aruuzallee guyyaatti baallamne akkasitti waan tokko tokko goonan siin jaa warra isaanillee dubbifnu. Bar qophaa isiin jenne amma waan wal keessa dhooytu kana dhiise taan marii yeroo bal'aa qabu. Si galee? Tole iyyannii qophaa maal fa'aa qophaa'amee fakkeenya? Amma waan qophooytu sammumaan sitti amma waliin teenye haasofnaa. Dubaa mataa haasofna? Amma haasofnee gaa namni kun wal bira jira waan ta'eef waan fageessaniifis hin qabdoonis amma fuudhuuf. Mee amma walumaa garra daaboo haasaa. Tole dastuu eenyu hojjaamta? Dastuu himaan nan jira. Maashaallah. Hayyee anilleen Arafaat Abdallaati. Bakka wal barnoota gaarii siin jedhu. Baguma walumaa barreen siin jaanis. Tole egaa akkas taanaan bareedduudha. Akkasiin uumaaf kunoo akkana wal baranne ammaree anammaa xiyyaafis xiqqoo utaalloo yookaan diifafa ajii waan jedhamu beektaa miti. Santuun jira sagalee illee sirrii miti. Waan ta'eef akkasitti qorichallee lallaalladheetiin yeroo biraa bal'inaa wajjiirra waan ta'eef akkasitti atiis yookaan naa bilbiltee yookaan ergaanatti ergitee akkasitti baallama irratti walitti deebinee rabbi jee inshaallah wal argina bal'inaa wajjii teenya hedduu takka galatoomii ulfaadhu bakka abbaa gahii bakka jaarsaa gahii baay'ee takka galatoomii hedduun si galatoomfadha namni siin fuusisa jechuun nama ilma fuusisuu jechuudha. An dursa wanniin waan tokko tokko si gaafadheefis waan ati jettu si hubachiisu yookaan immoo waan ati naan jettu laaluudhaaf cheek godhachuu fi ati baay'ee takka galatoomiin siin jaa maaliif yoo jette namni tokko tokko boo ati tana taatu fuudhuuf hin deemtu nurraa deemii ni jaabe kadhu. Akka xiqqaa siin jennees ni beeka. Dirquma nama maraachuu maa barbaada? Laal dirqi nama maraachuu osoo hin ta'in
marii tokko waan namni maatii waliin mari'attu waan tokko beekaatiin duubaasitti as deebisee ilaalaan waan akkasiitti na fakkaate amma hedduu takka galatoomii siyyaa ulfaadhu baga bakka dhiiraa bakka abbaa keenyaa. Dasto kayyatiin bishaan gurguruu. Akkasi haalaan inshaallah waan takka rakkoon qaba haa ta'e sirriisuma bishaan dheebuu hin qabu. Kan bishaan gurguruu. Anjiruu qabu yaa walitti ayyee akkasitti jechuudha nuti. Kun akkanattis qofaan jira hedduu teenyee hojjaasuu hin dandeenyu bal'inaan teenyee waliin haasoinee waan tokko wal mari'annee akkaataatti aruuza gootuu fi kanallee amma suma harka jirti mariin shufeerri sii jechuudha. Bakka shufeerri jirutti nuti dubbachuu hin qabnu cal jennee si'ala yaa'u jaalanne wal jaalanne anaaf miyyoon anaaf taate anis siif ta'e waan ta'eef. Ayyee taa'ii qofa bishaan duba bishaan dheebuun qabu yootumaan duwite malee dheebuun qabu wallaan jiruu qabu xiyyaa kun hayi deemu gaayyee malee ala rabbi isaa khalaas fidii bireeti amma maa fiddaa warree khalaas khalaas akkasii inshaallah bal'inaa wal agarraa miyyoollee bareedduudha maashaallah akkasii